waraqaa itti kennine mabruuk bakka gammadde ulfajee lama qabda naan jedhe. Anis yommuu san garaan kan koo waan na cinee fi garaa kan koo qaqqabadhee daa'ima barbaadaa ture. Garaa waan na cinee nufis cineessuunis natti dhufe. Nagaan araarri jalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota hedduu shoo. Egaa akkuma guyyoota darbanii asirratti kan argattan seenaa namoota beekamoo akkasumas seenaa isaaniirraa waa barattu jennu qabannee isiniif dhiyaannaa. Namoonni YouTube kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii kanatti dabalamaa isin jecha. Namoonni akkasumas like share gochuu yaada qabdan comment jalatti nu kaa'aa jirtaniif guddaa galatoomaa. Akkasumas hanqina jirus nu barreessuu hin dagatinaa isin jecha. Egaa guyyaa har'aa immoo akkuma beekamu seenaa dargaggoo tokko qabannee isin dhiyaannee jirra. Egaa dargaggoon kun social media kanarratti gurra hedduu qaba, namoota hedduudhaan beekamtii guddaa qaba jechuudha. Karaa social media YouTube, Facebook akkasumas immoo TikTok irralleedha. Egaa mee seenaa dargaggoo kanaatti wajjin hin dabarra akka xumura qophii kanaatti turtii gaarii. Maqaan kan koo Reedii Adam jedhama yookaan Reedii Adamtu namoonni hedduun kan ittiin beekani. Egaa ani akkuma nama kamiyyuu ilma Oromooti. Oromoodhaan godina Arsii aanaa Adeegsis keessatti dhaladhe. Achumattis jabaadhee gaafa umuriin kan koo mana barumsaatiif ga'u maatiin kan koo mana barumsaa na galche. Akkuma ilma Oromoo kamiyyuu barumsa kan kootii yeroo galee horii eegaa maatii koo gargaaraa ture. Akkasuma wanta hundi kan koo dandeenyis maatii kan koo bira dhaabbachaa haga umuriin kan koo dargaggummaa gara sadarkaa barumsaatiin immoo barumsa xumuruu gahe. Egaa barumsa kan koos gaafan fudhachuudhaaf baradhee gaafan koo ta'uu lama ga'u barumsa qormaata gaafan fudhachuudhaaf jennu guyyaa 3-4 kan hin caalle gidduutti jiru. Ati namoota walitti qabdee hiriira kan baasisaa jirusii naan jedhan. Naannoo keenya jeequmsi waan jiruu fi situu akkas godhaa jiras kan naan jedhan himmanni irratti baran waan nu qabuudhaaf ta'aniif immoo karaa buqqaatiin baqadhe jalaa bahe. Egaa ani kanan biyyaa bahe karaa seera qabeessaan akka nama kamiyyuu hojjetadhee daldaladhee waa argachuu osoo hin taane baqattummaaniif biyyaa bahe. Egaa akkuma biyyaa bahe ani biyya Kaayiroo tanaa akkasiin magaalaa gurgurtaatti deemsir hin beekan ture. Ani keessumatti nuti arge malee kaayyoon kan koo achi dhaquu dhaabate. Garuu margurree waa waaqayyummaa hiramaa hin taatu. Erga as ga'ee afaanichis waan hin beekne fi karaatti wanti hedduun nu qunname. Qarshiin ani namatti kennadhee kan daldalaaf qopheeffadhes namni sunis barreessaa na dubbate baay'een rakkachaa ture. Addasii ganaa birrii ammas kan biraa barbaade. Akkasittiin achi ga'ee gaafan biyyattii ga'u wanta nama beeku tokkollee hin qabnee fi namni wayii immoo fuudhee kaafteeriyaa wayii achi feesaa furii waan qabuu fi feesaa furii biratti isaa wal qunnamsiisanii akkasiin nama argadhee anis biyya Kaayiroo san keessatti hafee ani yeroo biyya jiru social media Facebookiin fayyadamaa wantoota gurguddaa garuu sababii biyya keessa jiru maxxansuu hin dandeenye. Akkasuma immoo hayyuun keenya inni namoota hundaafuu fakkeenya. Akkuma namoota kamiyyuu fakkeenyummaa ta'anis fakkeenyummaa isarraa fudhadhee xiinxalaa siyaasaa kan ta'e obbo Jawaar Mohammadiin yeroo maraayuu waan ani hordofuu fi akka barreeffamni isaa biyya ormaa keessa taa'ee rasaasa gurguddaa kan barreessaa ture namoota meeqa kan yaanni isaa sammuu isaanii jijjiiree namoonni hedduun maal akka gochuu qabaniif maal akka dhiisanillee namoonni hedduu waa hedduu isarraa baratanii wantoota hagana hin jedhamne anis isarraa waa hedduu barachuurraa kan keessa waan inni barreesse poozitiivodha. Akkasuma immoo waan inni jedhe sheer gochaan isa hordofaa ture. Egaa anis ergan biyyaa bahiin booddee barreessuun eegalee sooshaal miidiyaa garaagaraatis fayyadamuun eegalee beekamtiis fudhadhe. Biyyi tunis ani nannaqee maqaa ishee maleeni biyyi tun Afrikaa keessatti argamte isheetu wanti beeku tokkollee hin jiru. Garuu gaafan keessa ga'u guddoos waan taateef akkasumas immoo karaa miidiyaatiin namoota biratti beekamtis waan fudhadheef jecha biyyuma tana keessatti hafuudhaaf dirqame. Ani
Akkuma nama kamiyyuu hawwiin kan koo ijoollummaa karoorri kan koo baqattummaan ture. Baqadheen biyya ormaa keessa jiraadhu osoo hin taane biyya koo irratti hojjedhee hawaasa kan koo tajaajiluun barbaadan ture. Egaa namni kamiyyuu yeroo ijoollummaa isaatti abjuu qaba. Anis hawwiin kan koo isa ijoollummaa kootti yeroo namoonni dooktora Firbeesummaa injiinarummaa eebbifamanii hojjechuu barbaadan ani immoo karoora kan koo shifeera ta'uun barbaada. Manni keenyas karaarra waan ta'eef osoo makiinaa oofee jedha hawwiin kan koo. Ijoollummaa qabu suni gaafan guddadillee na biraa hin hafne. Egaa anis akkuma barumsan jabaachaa dhufee akkuma jireenya dargaggummaa gaafan ga'u hojii shifeerummaas qabadhee garuu hojichi akkanan yaada sanis waan naan ta'uu baateef nan dhiisee hojii sanis itti fufee hin hojjanne. Egaa ani kaayyoon kan koo ergas immoo baankii keessa taa'ee qarshii lakkaa'u ture. Maal godhuree hin taane garuu inni guddaan ani kufaatii guddaan abdii kutachuudha. Namni abdii qabu yoomiyyuu yoo hojjete ni milkaa'a. Kanaaf anis yoon carraa argadhe akkam barumsa koosani itti deebi'ee xumuree hojii kana argadhu abdii guddaan qaba. Ani beekamee sooramuun barbaadu. Osoo sooramee beekamee natti tola. Akkasittiin hawaasa kan koo ta'e osoo hin tajaajilin natti tola. Ammas yoo ta'e wanti humni kan koo danda'u karaa kamiinuu hawaasa keessa naffalmaa. Egaa biyya ormaa kana keessatti hawwiin namaaf guutee nagaheera wanti jedhan tokko hin jiru. Wanti hunduu biyyuma ofiitiin tola. Sababa baqattummaati waan biyyaa baaniif biyyattis deebi'uun baay'ee ulfaata. Jireenyi biyya ormaa kun haguma feeyyoo osoo ta'e haga biyya kan keetiisiif hin ga'u. Maal godhuree? Egaa akka abbaan jedhee gabaan hin jettu jedhuu mitire. Egaa bara tokko kun hunduu nama darbaa jedhee yaadda. Biyya ormaa kana keessatti guyyaa tokko ka'ee dhukkubsadhe. Gaafa dhukkubsadhe ciisee jedhu. Baay'ee waan na dhukkubeef jecha mana yaalaan deemeen ture. Gaafa mana yaalaa deemu iddoon itti yaalamanii fi iddoon itti immoo deemtee dhukkubni kan keessuun maal akka ta'e iddoon itti bartu garagara iddoon itti dawaa itti fudhattu. Anis ka'ee akkuma nama kamiyyuu maramee gaafan jedhu iddoon itti bu'aa firiikiyaa fudhadhu dhaqe. Gaafan dhukkubicha sanii maal akka ta'e gaafan baruu barbaadu waan yaadamne waan addunyaa kanarratti siin ta'aa jedhee ilmi namaa hin nageenye argees kanan hin beekne narratti raawwate. Doktorichi ka'ee mabruuk bakka gammaddee ulfa jeeramaa garaa qabdaa naan jedhe. Waan jedhus na wallaale afaanis qabadhe. Lakkii doktor meera deebiitii ilaali. Kuni kiyyaa miti gaafan jedhuuni maqaan kiyyaan jira garuu riisartii qofatu garagara ta'e. Isa biratti kun wanti beekamee jiru. Amma yeroo saniif waan godhu na wallaale. Na rifadhes. Kun fiisu xiqqoo ishee waan ta'ee jiruufi takkatu kolfina qabaa takkatu maal ta'e jechaa gaafachaa ture. Waan isin nu bukeessa garaa kan koo qaqqabadhee ilmoo keessa barbaadan ture. Maaliif sanuu waan baay'ina dhukkubuuf garaa kan koo keessa na cineen. Cinisumti sunuu oduu jeeffitiin natti dhuftee wanti jedhu natti dhaga'ame. Egaa wanti kun ani hin fudhanne sababiin isaayyuu ilmi dhiiraa tokko ulfaa'ee kan jiru waan hin nageenye waan humti addaata addunyaatu natti fiddee kan jiru bitaa natti gale. Amma deemitii doktoricha jalqabaa silaaleef biratti deebisii naan jedhan. Anis waraqaa kan koo fudhee karichi sa'aatii tokkoof lama waan deemsisuufi anis karaa san deebi'ee kana doktora biratti deebi'e. Doktorichis maqaa yoo laalu maqaan kiyya. Garuu sababa reessanitti saniitiin namni immoo akka carraa ta'ee firiin isaa namni ulfate kunis achuma jira. Ulfichi kan ji'a lamaati. Egaa achirraan kan ka'e doktorichis yoon si gaddisiises dhiifamaa dogongoranna jalaa ta'ee naan jedhe. Wanti kun jireenya kan koo keessatti mudannoo inni raafannee fi yoomiyoo na keessaa hin banneedha. Egaa waan isin gaaramu daa'ima garaa keessa barbaaddachaa fi garaan koo gaafni cineessuuf santu kanaa jedhe. Erga sanii wanti kun jireenya kan koo keessatti hin irraanfadhu. Inni garuu anas osoo hin taane tarii haadha manaa kan keettoo ulfanaan jedhe. Egaa yaa obboleewwan kan koo jireenya kan koo keessatti
mudannoon kanatu nu mudate. Egaa namni kamiyyuu wanti isiniif dhaamu yoo jiraate abdii hin kutinaa jireenya keessan keessatti. Tarii osoo wanta kana mudate kun isinis mudate akka aartanii waa biraa irratti raawwanne tasgabbaa maaliif jennaan kun tasumayyuu ta'uu hin danda'u. Har'a kalees hin turre har'as hin jiru kara fuulduraatti illee hin jiraatu jechuudha. Ilma namaa waan ta'eef namni kamiyyuu ni dogoggora. Egaa seenaa kan koo kanarraa waa akka barattan abdii guddaan qaba. Egaa guyyaa har'aaf kan qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Guyyaa biroo immoo seenaa nama birootiin akka walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jira. Galatoomaa eebbifamaa.